akkuma waadaa galee kun uffaticha fideera. Dhugaa dubbachuudhaaf in eegne ifaman si kadhadha kun ifaman si kadhadha taayitu mara balleesseera rakkoon qabu ifaman si kadhadha najaati illee ifaman kadhadha najaati ummata kanallee ifaman gaafadha ummata kan ifaman gaafadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hordoftoota YouTube akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii. Egaa fayyaa akka taatan abdii guddaan qaba jechuudha. Akkuma yeroo kamuu akkuma yeroo hundumaa jechuudha. Fayyaa naa ta'an isiniin jedha. Egaa har'aas deebi'ee dhufee jira. Maaliin deebitee dhuftee naan jechuu dandeessu. Guyyaa darbee viidiyoo gad isinii dhiisnee turre. Viidiyoo sana gubbaa irratti najuun akka dhukkubsattee argitanii jirtanii hedduun keessan du'aayinaa godhaa fi isiniin jedheen ture. Akkuma isin waamadhe waamicha kiyya narraa nafniti du'aayii gochaa turtan jechuudha hundi keessaniyyuu. Keessaanis dhuftanii immoo baay'een keessanii fayyis yaa fayyisu jettanii ni jirtanii. Directis bilbiltanii namoonni haala nu keessa jiru nu gaafattan baay'een keessan jirtu jechuudha. Ilaaga amma kanaatti bilbilanii namoonni nu gaafatan hedduutu jiru jechuudha. Hunda keessaniin iyyuu oolmaa keessan tokkoon jechuudha. Machees achitti naftanii galtanii heerumuun keessanii nafu jireenya eegaluun keessanii nafu gaafa isin galtanii gumaata isinii dhufna baga galtanii boolee irraa dhufnee isin simanna waan nu waliin taataniif waan nu waliin dhaabbattaniif gammachuu keenyatti gammaddanii gadda keenya nu wajjin gadditanii lapheen keessan isin cabee akka nuti walitti deebinuufis akka nuti tokko taanuuf jaalala keessas akka nuti turruu fi namoonni tattaaffii guddaa gootan baay'een keessan jirtu jechuudha. Dhuguma dubbachuudhaa fi hin eegne ani sadarkaa kanatti jireenya namaa keessa seentanii of course yeroon xiqqoo wayida kasiin boqonnaa qabdanii hojii maadaamii irraa baatanii sa'aatii boqonnaa qabdan sanatti viidiyoo keenya daawwattanii daawwatuu keessanirra immoo darbitanii ilaaltanii hanga xumuraatti sanirra yuuceetanii immoo erga ilaaltanii xumurtanii booda wanti nuti keessa jirru sun isinitti ulfaatee isinitti cimee isin dhiphisee isin cinqee keessaan immoo dhuftanii jechuudha. Nu gaafachuu keessanitti jechaan olitti galata guddaa nu biraa qabdu jechuudha. Jechaan olitti suma dhugaan isiniin jedha jechuudha. Baay'ee akka isin jaallannu yeroo kamuu hedduu akka isin kabajnu yeroo kamuu akka isin wajjin taanu akka qalbiin keenya isin wajjin rarraatu otoo waa qabaanne otoo danda'ame waan wayii achitti isin ergine tokkoon keessanii jechuudha. Suma dhugaa keessi kiyya na fedha na barbaada jechuudha. Warra shamaraa qofa otoo hin taane warri dhiiraas akkasuma jechuudha. Gaafaan si wajjin wal dhabuu gaafa isiin faawolii wayii hojjettu wabii otoo akkana gootee otoo akkas gootee otoo kara tolutti kara ta'utti akka namaa tolitti gorsa namaa barbaachisu jechuudha. Gorsa silaatii kararraa si cabsu kararraa si dabsu otoo hin taane waan karatti si deebisu karatti si raru jireenya kee akka ilaaltu akka ati dhaabbattee if daawwattu eessan jira akka ati ifiin jettu gorsa nu godhu gorsa nu taasisu nu kennaati kan isin yeroo kamuu nu wajjin dhaabbattan nu wajjin taatan jechuudha. Walumaa galatti wanti kun hundi akka isin biraan dhabamne nu jalaan nuffinaa isiniin jenna. Viidiyoon teenya immoo gidduu kana xiqqoosi gadi bubbuutee jirti. Baay'ee daawwatamaa hin jiru jechuudha. Of course waanuma cinqaa waanuma hiraaraa yeroo hunda namatti gadhiisuuni dhukkubadha naagala waan isinitti bohaartan hedduus isinii qabannee dhufna fuula duratti jaalannee miti isinitti himeen jira kaleessa hordeen gadda waanuma keessa jirru waanuma silaatii ammatti fiil goone waanuma nutti dhagahamu jireenyuma nuti keessa jirru guyyaa guyyaadhaan kan nuti waraabne isin biraan geenyuudha waan ofii keenyaatti yaanne yookaan immoo create goone uumne isin biraan geenyu miti tariiti haasaa keessatti jechoota yoo bareechifanne hin beeku malee seenaa jireenya keenya isa guyyaa guyyaa arginu isa guyyaa guyyaa keessa jiraannudha kan nuti isin biraan gahaa jirru hin nuffinaadha waa irraa barattu waa irraa argattu waa irraa hubattu waan jedhu wayiiti kan inni amma sirrii deebi'ee kaasuu barbaadu. Walumaa galatti viidiyoowwan darban irratti kanaan isiniin jechuu barbaada. Har'a immoo deebi'ee dhufeen jira eessattiin argama isinitti fakkaate dahab rental dressittiin argama uffata gaafa jalqaba najuudhaaf jennee kireeffachuudhaaf dhufnee yaadattu jedhee yaada mucaa fiddee dhufte dubbiin sun dubbii dhalee hanga har'aatti dubbii ture yaanni dheeratee ifis hiraarree isinis hiraarsine hanga har'aa yaada gahee sana har'aa asitti furmaatatti kennuudhaaf jechuudha lanqwaacoo no
እልባት ልንሰጠው መጥቻለሁኝ ማለት ነው። ሙጫኔ ካሜራማን itti na agarsiisi. Kun akkuma argitani mana uffataa sanaan jira. Isheen hin jirtu akka caarraa ta'eeti. Waan arjantii wayiitu ishee mudate natti fakkaata. Bilbila sanarraa kaasuu hin dandeenye. Obboleettii isheetu jira. Uffata sana deebisuudhaaf kan hin dhufe jechuudha. Uffatichi argamee jira naan jedhanii hangam akka dhugaa ta'ame hin beeku, hangam akka dhugaa ta'e hin beeku normally. Garuu uffata fidee dhufaan jira naan jedheera gurbichi jechuudha. Guyyaa darbee fiigee nu jalaa bahee nu jalaa badee ture. Hordofneetuma sa'aatiin inni itti dheesse suni I think naannoo sa'aatii 11 fulakkaa minaan waan akkasii natti fakkaata. Hanga inni galgala galutti jechuudha. Eeruu sirrii argadhee mana isaa naannoo kam akka ta'e adda baasanii namoonni naa himanii keessaanii hordofneeti mana jala teenyee qaama sirnaan qabsiisnee seerumaan jechuudha. Akka inni hidhamee hiraaru, akka inni dararamu, akka inni miidhamu, akka inni mana hidhaa bu'ee maal jedhu hin barbaanne. Anis hin feene normally garaa akkas jabaatu sanan qabu. Obboleessan qabaanis tarii waatu dogongorsitaa waan kana gochuu isaatti maybe maallaqa argachuu danda'a mucaan kun. Jireenyi isaa kana ta'uu danda'a. Kana irratti isa sappoortu gochuu isa jajjabeessoo ta'uun taane irraa baratinaa laata. Kana dura karaan taane irratti argeen beeku mucaa kana. Kanuma inni dhufeetu haaluma kana keessatti isa arge yoona danda'ame tariitii yoo sammuu rakkoo qabaate mucaa kana yaalchisu tiriit gochuu akkuma koo tarii hojjetatee akka nyaatu ifaajee akka nyaatu ati hojjechaa jirta namoonni jedhaniis hin dhabamanii. Kanaafuu jiidhaa normally akka inni hojjetatee nyaatu karaa wayiitti akka inni dhufu karaa sirraatti waan silati dhiirarraa bareedu dhiirarraa muudii qabu akka inni hojjetu waan hin barbaadee fi kan inni mana hidhaatti san furguggatini uffaticha fideen dhufa jedhee jara biratti waadaa galee qaamota seeraa biratti waadaa galee jira. Hin eegna bilbilee fi hin jira tasgabbaa'ee na dubbisee maal akka ta'e hin beeku. Kontiraata isaa xumureera haa ta'uuti yeroo maraatummaa isaa goolabeera natti fakkaata. Mee har'a kanuma waliin ilaallu ta'a yookaan harka duwwaa dhufee waan uumamu hin beeku waan ta'amu hin beeku yookaan immoo amanneetuma tariitii uffaticha sana fidee dhufa. Anaafis gaaffiidha. Walumaan ilaalla. Walumaan eegna. Hin bilbiliin jedhee deddeebisteeti. Bilbilli kiyya bakka biraan kaa'anaan jedheera. Walumaan kan ilaallu ta'a. Fidee dhufamoo fideen dhufu maaliin nutti deebi'a? Ilaa guyyaa 3 4 5 waan akkasii dura viidiyoo kan isinii gadhiisne isa wajjiini guyyaan inni itti bade jechuudha. Akkuma jalqaba irra isinii kaase eegnee mana jalatti qofaa kiyya sin dhaqne sa'aatii inni itti galu sanatti qabnee xiqqoo watwaachisanii uffaticha fideen dhufa bakka biraan kaa'ee jedhee kanaaf kanuma waliin ilaallu ta'a. Hin fiduu isaa jechuudha. Na duukaa bu'a. Hayyee kunoo dhufee jira. Kaameramaan gara isaa naannessime.
Ayyee kabajamtoota hordoftoota keenya. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Ani neegne kunoo akkuma waadaa galee fidee dhufee jira uffaticha. Uffata naa kennitaare sirraa fuudhu. Fidee dhufeera. Fidee dhufeera. Kanaafuu fuudhuree sirra. Amma maanni beektaa? Amma waadaadha miti. Waadaa kana anis waadaa koo eegeen fidee kasuma uummanni kun laalu jechuudha. Tokko irraa nan kennu. Uffanni kana fakkaatus mana kana keessa jiru laalaan ture. Kana jecha deebisuu barbaade beektaanis. Kun humti tokko naagaasaati. Qulqulluudha. Ilaaluu dandeenya? Ilaali. Dis rakkoon qabu dis. Ati taa'i. Sittu aarranuma. Inuma baay'ee qulqullu. Kana dhiisi kaama akkas na gootale. Qulqullu. Inuma aarranuma baay'ee ho'a. Ayyee kabajamtoota hordoftoota WebTube. Egaa kunoo akkuma waadaa galee fidee dhufeera. Kunoo uffaticha fideera. Dhugaa dubbachuudhaaf in eegne akka kanatti waadaa isaa eegee uffata kana fidee dhufa jedhee tasuma yaanne ture. Chaanatu deebisa rakkoon qabu dhiisate. Hundi isaayyuu jira jechuudha. Waanuma tokko irraa hambisnee fidee dhufee jira. Haa galatoomu. Like yeroo tokko tasgabbii qabaachuuni, miira keessa seenuu dhabuuni, tarkaanfiin kaan namarratti fudhachuu dhabuuni xumura bareedaa qaba akkuma kana jechuudha. Bagan tasgabbaa'ee baganii kottu kaa namaa walitti hin bu'ini kottu ittinoo usheetti. Inoo usheetti kottu. Inoo nattoo jette. Nattoo inoo ujette bar. Nattoo jette. Kottu kaa namaa waliin dhabini kottu. Kanaafi bagan tasgabbaa'ee jechuudha. Baganii murtoo wayii fudhatanii. Wabii. Ijoolleen eeggataa jiran. Ijoolleen eeggataa. Kamisa. Shakkeen laalaa ture siree jiru. Kamidha isaan taa'e. Warra eeggataa sana. Taa'e. Hin jiranu. Kamiin isaan eenyu? Warruma eeggataa achi mana keessa ol lagashanii na gorsanii na baasan. Isaan maal godhan reesii kun mana uffataati bar maal godhan asiisaa? Bibirrachuun ni gahe nan sodaadde wabii. Jireenyi makoofiyyuu nan sodaadde. Ani la akka obboleessa tokkotti maaliin si gorsisitti fakkaate isuma dhugaa dubbachuudhaafi. Ati obboleessa kooti moo? Lakki. Galatoomi. Galatoomi. Egaa for sure namni jaalatee akka kanan ta'u natti fakkaata. Isuma dhugaan isiniin jedha bira dhaabbadheeni tarii yoo dhukkubeeras ta'e mataan isaa yeroo koo qaba ta'e mucaa kana yaalchisuudhaaf waadaa isiniif hin gala kunoo fuuluma keessan duratti dubbateera waan dubbate sana taasisee jira nan fidaanaan jedhe sa'aatii akka kanaatti fideetiin dhufaatii tasuma yaadda'ini naan jedhe waan jedhe sana guutumaan guututti raawwatee jira jechuudha irraa hanqisne tarii gorsa namaa ta'uu danda'a yookaan immoo akkuma isinuu jettan sana maybe mataan isaa tuqamee ta'uu danda'a.
Lafa bu'e sila. Sila lafa bu'e. Kottu taa'e. Namni dhiiraa ilmoon dhiiraa jaalatee akka kana hin taatu jedhee yaada normally. Akkuma isiniin jedhee jalqabarra akkuma isiniif kaasee maa inni kun? Harka namaati. Harka namaa? Pilaastikiidha warra. Eessaa fiddi? Eessaa fiddi? Achi argadhe. Achi argadhe. Maafuu tere? Natti tole beektaa? Maal taate mee afachuu natti himi maal? Si dhukkubaasi? Maal dhukkuba naan? Nagaa qaba waan? Nagaa qaba. Maaf akkana taatare? Wabii? Injiran warra leengaddaa sunas? Injiraniin siin jedham. Isaan maal asii godhu maal kun? Maaluma injara godhe garuun? Maal injara godhe? Maal beeku? Ammeenya hin qabaan? Hin qabdu ati waa tokko hin qabdu. Waa tokko ammeenya tokko hin qabdu ati. Mee natti himi ammeenya hin qabaan? Dhugaa ammeenya tokko. Wanti si godheen jira? Wama tokko nan gooneeti. Najaati wanti hin godheen jira? Waanuma tokko hin balleessinee siin jedheen. Badii tokko iyyuu qabdu. Amma kun hundi? Amma kun hundi maa inni? Ilaa hin sirreessine jedhi garuu utuu waan maal leengadda mana keessa nagashanii? Na burkuteessanii kan na baasanii? Siree bani? Qallaan na reebanii? Baay'eestu mani? Seeraan hin gaafadha jedhees nama darani. Isaantu si marare? Jarri na rukutee walii rukuteera jarris natti fincaa'ee walis itti fincaa'ee jira. Maal seeraan hin gaafadhees seerumaan na gaafatu waluma gaafachuu ta'a jedhe. Maal? Yoo wal gaafanne immoo maal deebiin tunu kenna. Warruma seeraatu sii kenna kaa deebiin maal rakkoo qaba maal? Kanaaf inni si beekta. Ammoo wal gaafachuun bareeda miti. Wal gaafachuun bareeda miti. Isa gaarii gootee. Jarri garuu nama nagaati. Ilaa akkam goota sitti fakkaate rakkoo keenyatti madhuuti maaluma akkati rakkattee maaluma rakkattee mee maal rakkoo keenyatti miti isa booda waan dandeenyuun si gargaarree si yaalchisna yoo si dhukkubas ta'ee jechuudha. Laali wabii. Hin gadda baay'ee tokko na miidhan. Anu gaa dubbachuudhaaf yaani anu waa hundumaa gaarii waan hojjennatti fakkaata wanti nuti iyyuu. Wanti hin godhe jireenya koo keessatti wanti nammeenyaaf godhe tokko illee hin jiru. Siisoo ta'ee jechuudha. Ayyee. Si gaafadheedhas badii nan qabaayee jedhee. Natti maan jirtu ati badii kootu natti himte bareeda ture. Jarris jaraa hojii ejaanis jara argee hin beeku. Baay'ee na reebanii. Amma laali callisee man deemaa jira malee amma utuu nama wayyaa ofirraa baasee sitti agarsiise miidhama guddaan irra ga'ee jira. Dugda koo amma dugunguruun dugda kooti amma laali dugunguruu dugda kooti ilaali. Qaqqabaddu mee ilaali. Sii fidi ilaala rakkoon qabu. Qabi fidi. Achi sidhaanii. Wabi. Ish kan biraa iddoo biraayis sidhaan. Dugunguruu dugda kooti tokko na nabinne. Ceekuu koo tokko na nabinne. Na burkuteessee lafa na godhate. Namatti machuudhaaf galee naannoo seenama. Tokko namatti machuus hin dandeenye. Maal jedhani ilmoon dhiirana rukuttee maal namatti matu sheemiidha. Kubbii koo keessuma garaa kootutti hambifadhee taa'e ammoo naachi. Amma jara sanas narraa dhufe. Anamma ammeenyaa hin qabaadde akkasumatti natti himan. Yeroo bareeda yeroo dubbatti waliiktuudha miti. Dippiloomaasiidha. Teessee maal jettee waan ta'uun ta'a wanta hin taane inni fama maa dullaa ammaa hin. Nama dullaatti nama nuuma wabeen. Sirrii. Na burkuteessanii. Anamma yaalamuudhaaf jedhee amma birrii tokko mucaa'eessuma kooti tokkorraa nan qaban ture. Mana yaalaan deemaatii naa kennaan jedhee nan sodaadhe maal taata moo naan jedhu amma sheemiidha maal namni rukute jettaa amma namaan. Sirrii. Hin ta'u beektaa. Naa kenni akka hin jennees nan sodaadhe amma birrichas fixeen jedhama. Mana yaala deemuu nan barbaada. Nan beeka ammatu karaa seeraa deemame karaa seeraa anis jara rukuteera isaan inni rukutanii jara yaalchisaa isaan na yaalchisu. Sirrii. I know. Nan beeku. Garuu salphifnee maasumatti seeras hin deemnu. Anis nama nagaati. Bakka nagaa makoo kana na deebisaa na yaalchisaa dugunguruu dugda kootis naanta naaf sukkumsisaan jedha. Na sukkumsisa. Kanuma barbaadde. Mataan kee nagaa qabaa? Keessa keetti maaltu dagaa? Mataan na rukunne. Lakki. Waaqan na oolche amma mataa maanni beektaa jarri? Waaqan na oolche mataa. Anis mataa makoo qofaan eeggachaa ture guyyaa gaafa sanaa. Bakka barbaadan gaa jiran rukutaan fidee fi mataa makoo hin qabadda dafee. Harka siidhaan hin turre maal guyyaa sana? Harka na hidhanii jiru.
see tokko tokko. Kanaafika waan haasa'uu qabu haasa'ee jira, waan dubbatuu qabu dubbateera akkuma waliin dhageenya jechuudha. Ani durumaanuu hangana danda'ame dubbachaan ture, isin biras dhufee haasa'uudhaa baadhu, viidiyoos hojjechuudhaa baadhu, namni kun nagaa isaatiin akkasiin ta'a jedhee yaadne ilmoon dhiiraa hanga barbaade maan taane sadarkaa kanatti hin bu'u. Yoo wanti akkasii sammuu danneen alatti yoo fayyaa dhabe malee tarii immoo jireenyumti kun itti ulfaatee jireenya akkasii filatee yoo jiraatuu barbaade malee nagaarratti namni akkas hin taane shakkeen ture jalqabumarrayyuu. Suma dhugaan jedha, baga harki kan koo waan hin taane raawwatiin jechuudha. Baguma yeroo darbees akkuma argitanii tarii rifatinnaa laata deebi'innaa laata jennee bishaanuma itti naqaa turre, maal jechaa turre jechuudha. Yeroo darbees otoo na jalaa fiiguudha kan inni lafa dha'ee xinnoo addisaa wanti jedhee ture. Isas hamma danda'ameeni najaatis puushna gochaa turte, hanganaa danda'ameeni nagaa buusuudhaaf yaalaan ture, tattaafachaan ture, akka inni fayyuuf akka inni maal jedhuuf bira dhaabbachaan ture jechuudha. Egaa ammas maaliin jedha, hanganaa danda'ameen isa cinaa dhaabbadhee tarii rakkooma sammuu naam ta'uu mala hin beeku normaali. Detail waan isaa bareen hanganaa danda'ameen cinaa dhaabbadheeni akka inni fayyaa isaatti deebi'u yoo ta'e jechuudha. Yoo sirrii dhukkubsateera ta'e. Wabii. Masa sirriin jedhu isuma sirriin dhukkubsadde beektaa? Ammaani nama na gargaaru hin qabu ammaan. Nama isaatii kana nama gargaarsan barbaada. Tarii amma dhalli namaa balleessa miti. Qulqulluu miti dhalli namaa. Amma balleessaa qabaachuu hin danda'a. Amma wanti balleesseesi. Ifaman si kadhadha kunoo ifama. Ifaman si kadhadha. Taayitu mara. Balleesseera. Rakkoon qabu. Ifaman si kadhadha. Najaatii illee ifaman kadhadha. Najaatii uummata kana illee ifaman gaafadha. Uummata kana ifaman gaafadha. Amma namni balleessa ifama naa godha. Namni balleessa, namni dogongora. Harka keessan hin jira. Amma sarkuma keessan ture, amma sarkuma keessan hin jira. Ifama naa godha jechuun barbaada. Kan biraa immoo waa'ee dogongoruu didda kootii kana sirriitti yaaduu qabda. Miidhameen jira, sirriimatti miidhamee jira. Amma rafeen bulu malkan. Kan akka itti amma akka itti rafuun sa'aatii tokko iyyuu rafu. Deeqa 30 iyyuu rafu. Ribina fudhachaa jiru. Na yaada natti duddufu amma wadheen gaddama warreen gaddama akkas mana keessatti na aggatanii na rukutan suni amma abjuu natti dhufu. Na dursu abjuu natti dhufanii. Bakka ganamas natti dhufu, galgala natti dhufu. Amma inni beektaa wabii. Masuma dhugaatti yoo jennee hundumti keenya amma ilmoo dhiiraati. Hin godhamu amma. Sanatti funcaan sanas. Ammani waama isaanii jalqabalatti funcaanii malee ittiin funcaa'uun ture. Kunis badii kooti. Uummanni kunis argaa jira miti. Uummanni kunis argaa jira. Ani immoo dubbachaan ture dheengadhu mataa isaa gaafa na rukutan kana. Dhiisaa viidiyoo waraabinaa. Nama wabiin akkatti nama nagaa taate naa galaman. Intayyuu shakkee tarii jarri kun wabii maqaa balleessuu barbaadu. Wabii makan immoo amma viidiyoo waraabama amma yakkaan nama gaafachiisa. Tarii akka yakkaan si gaafadhuudhaaf. Viidiyoo sana waraabuu danda'u jedhee sana waraabinaa jecha ture maal si qashiidhaan jiru akka balu gaafas. Si waraabdanu sana yoo seeraan namni si gaafanne jarri humnaan na gaafachiisu. Nan gaafachiisan nan kaadaan achi deeme. Kumaan nan goone wabiin hin jedha. Kanaafi immoo manuma yaalaa jira jettu. Na geessaat na yaalchisa. Yaalamuu barbaadda jechuudha. Hayyee waan hin danda'uun si cinaan dhaabbadha. Nama akkasitti as gabbaa'ee na dubbisu jedhees yaadne guyyaama tokkos jechuudha. Na yaade wamma waa'ee kan buusee baasee maqaa fayyadu nama nagaateeti. Jalqabuma sitti dhiyaachuuf jecha nama nagaa ta'uu kee gargar baafachuuf jecha wanti hin goone hin jiru. Nama nagaati, nama namaaf yaadudha. Amma dhuguma waadaa kan seenu si seenu atumti qofti na yaalchisi malee waan gaggaarii jechuu irratti si wajjin hin jira. Kana waadaa siin seenu uummata kanas fes waadaa nan seena. Tokko kanaan booda waa nama tokko. Amma garuu nu jedhaa nameenyaan qabaa gunatti maame. Isa yeroo biraa dubbanna jechuudha. Gaati. Amma najaatiinis natti mudiddeema nameenyaan qabaa jennaati immoo nameenyaan qabdu. Ati nama nagaate ati qulqulluudha. Dhugaadha ati nama gaariidha. Wanti dubbattu hundee uummata mufachiisu nama mufachiisu.
qulqulluudhaa qulqullu bakka qulqulluudha jedhu. Okay, nama gaariidha siin jedhu. Nama gaariidha. Ayyaatilli nama gaarii ta'uudhaaf yaali waan akkanaatirraa fagaadhu ispeeshaalii jireenya namaa keessa galtee amma sadarkaa kanatti booressuun anuma ta'eedha amma otoo nama biraa ta'ee tariiti. Isa nama biraatu ta'e namiidha. Walitti bu'uu dandeessu atis miidhamuu dandeessa namni sunis. Maal waaqan nagashee malee lubbuu nan balleessu maal deengadha. Kanaaf. Sila amma taa'ee hin dubbaddaa kunuun sin fuuldura. Taa'ee hin dubbaddu. Hundumti keessanuu sila waan ta'e hin dubbattanu. Kan ilma deddeebi'e. Amma dubbiin farsi waan teessanii dubbattanu rakkisaadha beektaa. Jireenya addunyaa kana baasee ilaale. Uma wanti namatti mi'aawu hin jira. Hin jiru. Eessa eddare? Amma taa'uu dadhabdee? Intalattiin ne gaddaa'u. Hin jirtu isheen. Hin jirtu. Wayyoo ishee illee dhiifama naa gaafadhu. Jedhiin atumti dhiifama jedhi. Dhiifama naa gaafa. Amma wayyaa ishee kana amma wayyaa ishee. Nama waagaa isaas hin beeku amma. Tumarraan nagaye kuma meeqatti kuma 40 wayyaa huddii mana keessa godhee ture. Ishees dhiifama naa gaafadhu. Wayyaa kana ammoo kireessiti naan jette. Amma laalama intala kan sirrii mata dhiifama gaafachuu qaba amma ji'a tokko na bira ture bara. Tu amma isheen kireessiti amma muunatti birrii meeqa argatti intalli kun. Kana bara kanatti yaadu. Soori amma dhiifama naa godhi jedhiin. Dhiifama naa godhi. Ati dhugumaatti garraamtitti obboleettii wabiitii naa jedhe. Obboleettii keeti miti? Obboleettii kiyyee. Obboleettii wabiitii ati garraamiidha. Dhiifama naa godhi. Nan kireeffannaa jedhin noonis nan kireeffadha kanaan bula yaadaa jira. Ittiin si himaa? Anumti yuunuu nan kireeffadha guyyaa gaafa ayyaana waggaa minaamini kana. Nan uffadha. Atumti? Jira miti? Nan uffadha. Kanatti ta'u jira? Hin jira. Kan shamaraati bari kun? Ndaa? Uffati galgala nu uffachaa ture. Isa kana moo? Isuma kanayyuu galgala uffachaa ture. Amma baay'ee tokko namatti tola. Uffati natti ta'u amma hin jira wabii. Amma kana keessa amma kun meeqa amma kun meeqa? Inni kun immoo meeqottu ta'a ishiin gaafadha ishee ma gaafanna. Rakkoon qabu nan kaffalan. Ani beeku gatii isaa hin beeku ani. Meeqa? Meeqa? Soddoma. Kottu taa'e. Kottu ka. Kana kottu taa'e. Soddomatti. Ajettu isheen ajettu taa'e. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya. Guyyaatti meeqa kireessita? Kuma ja'a. Xiqqoodha hoo. Kuma ja'a xiqqoodha. Nakka guyyaadhaan kireeffata. Guyyaa innaa kireessita ishee. Maal barbaadda waan bira mattaawaqaa? Amma dhiisi kaashee ishee hojii walitti bu'e. Dhiisi. Dhiifama. Sittin bu'e? Sittin bu'e miti? Dhiifama. Dhiisi ka kottu rakkoon qabu kottu. Nan taqayyamne miti garuu. Arrasti mufattu si waa amala akkasiin qabdu. Dhiisi bakka amma dhiisi ishee dhiisi. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya gaatii akkuma isiniin jedhe jechuudha. Tarii namoonni baay'een keessanii diraamaa gaarii eegaltanii jabaadhaadhaa maal nuun jechaati turtanii hin jabaanne rakkoon qabu erga kun diraamaa ta'ee jechuudha. Namni akka kana ta'a diraamaa hojjeta jedhee yaadu normaali diraamaa yoo ta'e baay'ee bareechini diraamaa hedduu qabna. Isinittiin hima yookaan liinkii isaa isiniif hin ergaa diraamaa hedduun qaba dhaqxanii daawwachuu dandeessu jechuudha. Hedduu qabna diraamaa danuu qabna. Diraamaatti akka diraamaatiitti hojjenna kun ganuu riil laayifii keenya jireenya sirrii keenya isiniin jedheen jira irra deebi'uudhaan barbaadu. Kanaaf dubbiin an ittiin goolabuu barbaadu mucaa kana waan hin danda'een cinaa dhaabadhaa waan hin danda'een isa bukkeen dhaabadhaa. Irra deebiif kun na cina dhaabadhaa. Rakkoon qabu nan gargaara gara fayyaatti akka deebi'u nan taasisa. Mana quraanaa namoonni beektan mana quraanaa itti qaraasan namoonni beektan immoo rikoomandina godhaadhaa. Dhaqeen itti qaraasisa isarra yoo darbe immoo gara mana yaalaan geessa isiniin jedha kanumaan isiniin jedha waan deebisee fideef immoo waadaa isaa eegee uffata kana waan inni fideef immoo hedduu galatoomii jechuun hin barbaada hedduu takka jechuudha. Rakkoo tokko amma laalamma akkumatti jette ilmoon namaa mandoo gongora jedhee jira badii isaa immoo namana. Malistish. Amma kan nufeesi uffannis kanuma isheeti.
Maan amma kan isheeti kanuma keenya malee. Amma uffatuma koon fidadhe amma. Yeroo taanu amma anis nan kireeffadha atis kireeffadha. Hundi keenya iyyuu kireeffanna isinis kireeffadhaadha akkas goona. Kanaaf viidiyoo kana ni goolamna. Kanaaf nu duuka bu'aadha nu hordofaa isiniin jenna guddaa tokko galatoomaadha afachu. Sittee Itino ine isa rakkoon qabu. Kaameraa manitti rakkoon qabu afachu. Egaa kanaaf viidiyoo har'aatii ni goolamna obboleettii koonis hanga kana na bira turee jira uffanni kuni. Maal afachu qaba deema ka wabi sigegesina baay'ee obsi anatu sigegesa እሺ rakkoon qabu beenu waqti baay'ee masaan obsi rakkoon qabu rukkubaa jira singegesa safiti sittois askenni ka natto ino rakkoon qabu kan biraan si kenna teenyoch anatu kan indeemna tokko teenya ila manni mana hojii waan ta'eefi indeemna fidi saka sen deebisna fidi beenu kaameraman dhaabuu dandeessa